Kan koyyuu wallaalee maanuma godhin jaarra. Waa reetaatee shinnamu. Kan nu barsiifate abbaan keenya fuula muuta nagadaatu nu gorsee kan nu barsiifate abbaan keenya laalsa fuuqamna gadaan nu guddise. Manuma sanaa baasii kan jalaa baasullee rabbi beekaate. Yani yoo isin barra anan jedheenillee. Anullee latti goodaatti sin eegaa gaduma baasiti mana keenya. Garuu iddoo kanatti illee sima tokkotu naan jedhe gara dubbii ati na waamteetti osoo hin ce'ini waasin jechuu barbaade. Maal lan jette? Anamma xiqqoo faayuma ati jettu tanaa waliin illee rakkadhe beektaa? Maal si goote? Laa nama takka hin goone jechuun mucayyoon amalli isii akkuma kan keetii waan feete yoo miidhamte waan feete yoo taate ima jal'istii beektee? Jal'istii amma waan godhu wallaalee amma eda halkan akkasitti tumaa bulee waan tumaaf hin beeku. Hajjiimu? Hajjiini. Maal godhi yaa? Mintiri walla tumaa buleet yookaan si hayiku yookaan maal yaani waan godhu wallaalee mee maaluma godhadhee si wajjin marachu. Hajji naman isaa kanuma kaamaan gochuu dandeenya. Yaani maal amma mee maal haa taatudha manatti? Faayooma. Maal taate dabsiteetuma yaa jiraattuudha. Hayyaa jaaltumatti mee dhugaanatti mee maal goona mee maal goonatti? Ani hin beeku kan koyyoo wallaalee jiraabde. La dhugamaamu. Eeyoo. Kan koyyoo wallaalee jiraab maanuma godhin jaarre. Dafaa akkanatti tumee maal sin jedha ajjeesu kagaye qabee akkasitti hinudhaa yuunumaayyuu akka dura si tumu kana seeta. Tumuudhuma si tumuu abdi. Tumuu akkanumatti cadhisaniiti akka duras cadhisee si tumu seeta. Isi akkanatti hudheeti akkana hudhee qabee ta'a. Amma akkamidee faayyoon hin dhukkubamu baay'ee miidhamte bakka. Baay'ee miidhamteedha muka wayii fudhateetumaan mataa kana keessa dhahee xiqqoo falaxamtee jirti. Mana kimi geessitanii abdi? Mana kimi illee ani hin geessa jedhee inni ammoo hin geessin naan jedhe. Akkamitti hin geessitanii abdi rabbichi ati jalaa fuudhaati baasa. Inni gowwaadhallee dhahee ajjeesa. Dhahee ajjeesetta dhahee ammaayyuu dhahee bara. Ammoo rakkoo. Walleen yeroo nama dhawleen nama ni ilaallatu abdi rabbichi ati faayyoo adeera. Amma sanii miti barcaaltu. Ammoo rakkoon ta'ame maali beektaa? Rakkoon ta'ame maali? Dhahee amma isii falaxamtee dhiinni akkana irra yaa'u shaashimaan hin dhiisne sababni. Akkamitti shaashin dhiitanii dhiistu abdi maali mana keenya hin geessitan? Isan roogge bara. Sinaa dhorku kan maal sin godha fuudhaatuma geessaa kan? Amma maal seeta jaaltu na dhagaye? Tokkoffaa hin geessa jedhe ani. Yoo mana yaalaa geessan dhiiga ni argan. Yoo dhiiga argan ammoo eentu si dhaheedhan. Yoo abbaa dhahee beekan ammoo hidhuun dirqama jechaadha. Aayidhaan illee geessaa amma shifaayyoo nama fayyitu malee geessa aadiidha. Maal goona waan godhu hin qabuuti. Yoo hidhaan illee guyyaa lama akkasii yoo hidhaan illee irraa baratta waan ta'eef mucaan hin duuti waan ta'eef geessaa mana kiyyaatti. Maal goona isa amma isa hidhuu irra bara. Isa guyyaa sadii san hidhuu irra yaani akkanuma madaanaa qortuuf jennee kiniinii teetiraa itti naqnee jirra. Taa'ee tolfadhu. Kiniinii teetiraa kana bakka madaatti itti naqnee jirra. Akkasii isa hidhuu irra dhiisi maal goonaa miti amma kana anamma goma isii waliin rakkadhe yaaltu sama isin jechuudha. Akkamitti kiniinni isin itti naqxuuf abdi manna kiimaa ilaalu yoo hidhame haa hidhamuun yoo hidhame iyyuu irraa barata waan ta'eef ishii mana kiimii keessaa ishiin du'urra ishiin miidhamuudha. Immaan rakkoo qaba yoo guyyaa lama sadii achi bule. Hidhamuun dhugaa. Ji'a sadii fayyaduu danda'anii barjaaltu. Baratu siin jedhama. Yoo xiqqaate mataa dhiigaati biyya kana keessatti nama mataa dhiiga namaa baase yoo xiqqaate ji'a sadii hidhu. Eshi aduutu ree akkasitti dhiistanii ishiin aduutu. Maal goona dhiisi waan fedhe waan taatu dhiisachi. Waan taatu miti abdii akkamitti. Masaanuu ta'eetillee maal taate dhiisate. Masaanuu nan hin jedhin abdii dhugaa rabbi ishiin masaanuu koomitiiti. Amma maal godha amma ijoollee warra. Amma mana keemii keessaan siniin jedha. Bari inni dhoogge amata dhugaasitti maaraan caaltu waan taate inni dhoogge nama giddii way geessuu danda'a. Giddumaan geessu. Dhagaye yoo amma geesse bara dhugumaan amma inni illee yoo feetan geessaati anaan yoo anatu dhayinaan jedhiiti geessi naan jedhe anaan. Laa in koftellee jedheetuma geessaa bidata manuma keemii geessin faayyoo. Amma yoo geesse bari inni hidhama hoo xiqqaate ji'a sadii hidhama. Hidhamu abdii ji'a sadii dhiiste wagguma sadii iyyuu hidhamu.
ishii miidhamurra ishii waan tokko ta'urra haa hidhamuun hin baa waan ta'eef maal rakkoo qaba ishii yoo waan tokko taatee waamu. Yoo waan tokko taatee waamu kiniin hin beekne mucaatti kennitanii ajjeesuu jirtu. Lakini bartali qimsituu miti. Mataa bakka inni dhayeessan irraa haannee mataa bakka inni dhayeessan irraa haanneeti. Akkamitti akkas gootu mana kiimiyoo tollaalii. Maal beektume isin waa'ee doktoroota taatanii? Maal goona reemaan waan godhu wallaalee. Doktorraa ilaalu malee akiimii geessaan siin jaa. Akkasittuu tumaa intuma yeroo ammayyuu yeroo waan giddii isimaa malee. Eshaa ajjeesuuf isa biratti dhiistaniire. Maal godha reemaan jaaltu? Kanaa isaa deemtu bira. Maal godha? Deemi jaani. Wayna dhageetti maal taasisa? Way waa an jedhu deemti moo wayna dhageetti? Dirqama si dhaga'uu qabdi kaabdi. Yoo na dhageetti na dhaga'uu qabdi yoo na dhageenye maal godha jaaltu? Illaa dirqama si dhaga'uu qabdi giddumaan hin baase abdi. Ilaala inshaallah akkati jette inni akkanatti tumee akkasiyyuu godhee lafarra harkisaa garana harkisaa garas harkisaa hin tuma seetaa jaaltu. Maali gaajjiin dabaadhuma bulaa? La caaltuu bilbiltaa jedhaan fa'aabe isiin hin bilbilu. Amma sababa kootti wal lolan jechuudha. Sababa kan keetti caaltuu bilbilteertaa jedheen hin bilbillee jettee bilbilteertaa fi. Akkamitti akkas godha ajjiin dhugaa ajjiin hin yaadu jechuudha kalaas. Maal goona maaloo jedhe. Garuu sammuun sana gumaa. Maal beekan yaa caaltu jaarsa keessani amma mee maaltu falaadha manatti mee maal godhama mucattiidha. Amma jalaa fuudhi baasin siin jaa mana kiimii geesse waan hin barbaade haa ta'u. Jetteera jaalta. Dirqama mana kiimii geessuu qabdi. Mana kiimii isatu nutti hin dhiisne silaa anillee mageessa akkuma ati jette. Waanuma barbaade haa godhunni. Isa sodaa jettanii duutiira mucayyoon nama. Isiin illee garuu waan inni jedhu dhaga'uu qabdi maal taatisa? Akka waan inni jedhu dhaga'uu qabu. Waan inni jedhu waan maal inni akka. Maal goote maal balleessite? Laa baldi illee waan qabaane waan inni jedhu dhaga'uu qabdi guutumatti. Waan inni ta'e. Anoo kan inni kunoo dhaga'u waan inni jedhu kan hin dhaga'u maal na dhiisaa? Sun amalatti barate. Laasu amma walumaa galatti maaluma abbaa kiyyaa godhama. Garuu suutuma illee adiidha. Akkamitti adiidha wayi harree taatee ishiituma harree irraayyuu bu'eera. Amma anamma dhogguu irraan fedhu inumaa yoo inni tume faana tumituu na godha artii qalbii. Maaliif? Maal si goone? Lama takka nan goone yoo akkanumatti. Laa waa harree taatee tumtanii? Waa harree taatee ishiin nama. Yalla tamam eega jette. Dhumaa miti. Tole caaltu. Amma maaluma goone amma jalaa baasamoo mana sanii baasamoo maaluma godhame? Manuma sanaa baasi kan jalaa baasullee rabbi beekate. Yaani yoo isin barra anan jedheenillee. Anullee latti goodatti sin eegaa gaduma baasitti mana kimi waliin geessina. Bar jedheeni nama isiidhaan dhiisiyyuu kanaas mucaa kan siin ta'uuti. Dhiisiyyuu hiikii ofirraa bakka dhossaati anatu si kaayaa ijoolleen dubartoota takkin hin jirti achi si kaayaati taa'ii jedheen. Ati obboleettii tiyyaa jedheen. Laajjii dhiisuu hin danda'u naan jette akkuma dhaabamte kana jechuudha. Innis waa'ee nama tuqansa. Waa'ee nama tuqansa. Maal beeka kan isintu beeka. Amma maal godha jedhee amma akkama godha. Amma dhaqeeti gadi fidiiti. Waliin mana kimi geessina. Ajibbi. Saantu waliin jira jedhu? Laa hin jedhiini. Hin jedhiini. Wallahi? Wallahi hin jedhiini. Dhiisaa dhufu? Hin dhufin lakka. La dhugaa haa dhufu? Laa wallahi hin dhufin. Leesh? Hin dhufin. Caaltu waliin jira jedha? Hin fedhu wallahi. Wallahi? Wallahi fedhu. Kalaas tamam eega jetteen kaasoo kalaas. Hundaafuu galatoomuu ulfaadhu ati. Faayoon hagam akka jaalattu si argee jira. Ammallee. Leesh maaf hin jibbaare sila? La masaanuun yaani masaanuun jaalattu jecha maafi beektee. Ati garuu akka hagam akka si jaalattu argee jira. Galatoomuu ulfaadhu kabajanii. Tole. Nu ulfaadhu baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa jaaltuu teenyaa. Firankii si godhaa jira. Walla firankii na godhaa jirta? Walla firankii si godhaa jira jaaltu dhiifama. Maal abdii firankii akkana dhufa rabbii? Wal osoo addaan hin kutin maali firankii durallee yeroo sitti taphadhe jedhu kaameraan hin jira sababni yoo sitti hime lammaffaa naan shawadamtu jedheeti firankii si godhe garuu dhiifama naa godhe kun kaameraa achi jala laala. Dhugaa nama si ta'uudhi. Leesh? Laan dhugumaan wajjin baay'ee rukute rifedhe baay'ee rifedhe wallahi.
amma garuu dhiifama naa godhe. Adeema rakkoon qabu lamaffaatti hin deebi'in malee. Ittiin deebi'u kaameraa kiyya fudha. Furtoota keenya piraankiin kiyya naa milkaa'ee jira. Sa'aatii wal fakkaatatti jechaadha kabajamtoota furtoota keenya kan piraankii irratti dalagee jechaadha. Caaltuu mee maal seeta yeroo dura? An dhuguma se'ee baay'ee rifadhe baay'ee tokko rifadhe dhugaa rabbi ayabdi. Yeroo tumee akkana godheera maal jin jedhu hagam rifate mee maaltu si dhagaa? Kun dafqaa jirayyuu baay'ee rifadhe. Wallahi. Garuu dhiifama naa godhe Caaltuu. Kalaasuma rakkoon qabu. Piraankiin gadaa dhiifamu haafu. Haafu. Laa. Piraankiin eessaa afaa miti. Kabajamtoota furtoota keenya piraankii ajaa'ibaa kunoo akkuma agartan Caaltuu irratti dalagee jira jechaadha yeroo wal fakkaatutti. Kunillee piraankiidha Caaltuu. Kaduraanii suni kairoo yoo isiin sinfeetu rabbitu manaanaa baasi jedheen siin jedhu san mee maaltu si dhagame wama dhugaa si dhagame natti? Laa dhugaan natti hin dhagamne dhugaan seene. Sobuma se'e malee dhugaan seene faayoon akkana jetti jedhee nama nooni. Kunoo akkuma agartan piraankii ajaa'ibaa Caaltuu irratti dalagee jira kabajamtoota furtoota keenya saniifuu hajaa qabnaa dursee dhufee kaameraa kiyya dhuffadhee piraankii ajaa'ibaa irratti hojjedhee jira jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya warri viidiyoo kana jaallattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jennaa galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jennaa nagaan nuti. Kan nu barsiifate abbaan keenya fuula muuta nagadaatu nu gorsee kan nu barsiifate abbaan keenya laalsa fuuqamna gadaan nu guddise.